development in biyya tokko idea immoo clarity qabaachuu qaba. Idea sobaa fiddee waan ittiin nama confuse gootu ta'uun qabu. Has to be clear. Kanaaf iyyuu rakkoon keenya guddaani Ethiopia wanni jedhamu kuni projectii Oromoo kana ittiin awwaalanidha. It's a colonizing structure. Amma yeroo baay'ee Ethiopia rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Ethiopia Oromoodha. Oromoonis rakkoo jajjabaa qaba. Rakkoon Oromoo Ethiopiaadha jedhanii hima miti yeroo lallaba kana. Dhuguma kun maaliif Ethiopiaan Oromoo displace goote replace godhuu barbaadu hin dandeenye. Teknoolojii isaas hin qabdu, humna isaas hin qabdu. Malaan yeroo dheeraa keessattuu balleessuu barbaadu. Culture isaa balleessuu barbaadu, afaan isaa balleessuu barbaadu, economy isaa balleessanii lafarraa fudhachuu barbaadu. It's a project. Na akkanatti quba qabaadhaa jechuudhaaf.